Tole nagaan isiniif haa ta'u maatii damee entertainmentii akkuma amaleeffatamee anthropology waliin ilaaluu jalqabneerra arramoo bifa adda ta'een part 5 waliin ilaalla. Innis waa'ee subdisciplines of anthropology kan jedhudha yookiin immoo damee meeqa qaba, branchii meeqa qaba anthropology isa jedhu waliin ilaalla. Amma xumuraatti obsaan na hordofaa tarii chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan immoo asumaan subscribe akka gootan, like, share gootan hiriyoota keessaniin akka geessan asumaan adaraa isiniin jedha. Kallattiidhumaan mee gara barumsa keenyaatti dabarra. Okay, basically anthropology saffiilisii yookiin immoo branchii afur qaba jedhu. Al tokko tokko immoo iddootti shanis jedhan jira. Isaanis immoo physical anthropology, archaeological anthropology, linguistic anthropology, cultural anthropology or socio-cultural anthropology. Inni dhumaa immoo applied anthropology kan jedhamu inni immoo yeroo dhiyoo kan itti dabalame jira. Inni immoo applied anthropology jechuun action anthropology dha. Kun inni applied kun yeroo baay'ee research walitti hidhata qaba. Rakkoo hawaasaa furuudhaaf research hojjechuun dirqama. Kanaafuu gama sanaatiin kan jiru inni dhiyootti dabalame jedhamee haasa'amu applied anthropology jedhama. Garuu anuma waa'ee sana isa afurii kanan isinitti hima. Isaan keessaa inni jalqabaa archaeological anthropology dha. Archaeological anthropology ni waa'ee maalii qorataa isa jedhuu fi simply archaeology studied the way of life of past people by excavating and analyzing the material cultures. Kana jechuun maal jechuudha? Archaeology ni waa'ee dhala namaa kanaan dura turanii way of life isaanii past community dha kan inni irratti focus godhu. Karaa maalii excavate and analyzing lafa keessaa qotee baasuudhaan remain materialii fayyadameeti kan inni waa'ee hawaasa tokko qayyabatu. Kana jechuun maal jechuudha? Archaeology jira jechuun evidence wayii jira jechuudha. Evidence jechuun immoo fakkeenyaaf cultural material culture or physical remains warra jennu fakkeenyaaf kanneen akka artifacts, features, ecofact kan jennu kuni warra archaeology itti fayyadamee aadaa seenaa hawaasa dur turanii kan inni ittiin qoratu jechuudha. Kanaafiyyuu artifact inni jennu meeshaa harki namaa hojjete dur kan hojjetame harka namaatiin hojjetame remove ta'uu danda'a. Naannoo tokko fuunee gara naannoo tokkootti geessuu dandeenya. Fakkeenyaaf saayitii irraa fuunee gara laboratooriitti geessuu dandeenya for further understanding. Kana jechuun immoo removability yookiin immoo sosocho'uu danda'a. Iddoo tokkoo gara iddoo tokkotti geessuu dandeenya. Fakkeenyaaf harrow heads kan jennu coins saantii bafaa fudhachuu dandeenya. Fragment of pottery yookiin immoo shakilaa kana ta'uu danda'a. Tools sibiilota adda addaa ta'uu danda'a. Kun saayitii irraa fuudhamanii gara laboratooriitti deemuu kan danda'anidha. Isaan kun harka namaatiin hojjetamanii yookiin immoo modified by human being, that means past human being jechuudha. Warra duriitu hojjete meeshaa isaa itti fayyadamaa turanidha. Inni biraan immoo features dha. Features jechuunis akkuma kana harka namaatu hojjete kan hojjete past society garuu immoo remove ta'uu danda'u saayitii irraa fuunee gara laboratooriitti geessinee for further understanding or for further investigation qayyabannaadhaaf fuudhee deemuu hin dandeenyu. Maaliif socho'uu hin danda'u. Garuu achumatti dhannee saayitii marratti waa'ee wanta sanaa qayyabannaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee house foundation fakkeenyaaf ijaarsa manaa jira yoo ta'e achi ijaarsa manaa sana diinnee fuunee laboratooriitti geessuu hin dandeenyu. Garuu maal goona achuma dhaabannee waa'ee wanta sanaa hin qayyabannaa, waa'ee wanta sanaa informationii barbaannu fudhanna malee jechuudha. Kanaaf steels, post holes, kan biraallee ancient building ijaarsota durduriitiiwwan kan wal qabatanii ijaarsa manneenii ta'uu danda'a, paalasii ta'uu danda'a, gamoowwan adda addaa ta'uu danda'a. Isaan kun achumatti dhannee waa'ee wanta sanaa qayyabanna malee laboratooriitti geessuu hin dandeenyu. Garuu past community or past society tu hojjete jechuudha.
Inni sadaffaan ekoofaaktidha. Ekoofaakt jechuun immoo non artifactual organic. Kuni yeroo baay'ee environmentii wajjin wal qabata. Akkas jechuun dhala namaa miti kan hojjete yookiin immoo hawaasa warra darbantu hojjeteetu hin taane akkasumatti environmentii keessa jiran kuni environmental remain kan ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf soil ta'uu danda'a, animal bone ta'uu danda'a. Isaan kuni fakkeenyaaf arkeolojistoonni ekoofaakt irraa maal argatu, daataa isaan argatan inni jedhuuf immoo tokkoffaa dhalli namaa dur yeroo jiraataa ture environment isaa akkamiin qabataa ture, akkamiin animaalii akkamiin qabaa ture, maal fakkaata environment wajjin hariiroo isaan qaban maal fakkaata isa jedhu ittiin baruudhaaf jechatu arkeolojistoonni ekoofaakt kana fayyadamu jechuudha. Kanaafuu walumaa gala artifact inni jennu simply remove gochuu dandeenya, iddoo isaatii sochoofnee laaboraatooriitti geessuu dandeenya. Featuresiin garuu laaboraatooriitti geessuu dandeenya. Akkasumattiin warreen akka house foundation, ancient building, fireplace, post walls keessumaa lafa fakkeenyaaf boolla gadi fagaatee qotame fa'aa ta'uu danda'a. Ijaarsota gurguddaa ta'uu danda'a. Isaan kun hundi isaaniiyyuu featuresidha. Kanaaf immoo sochoosuu hin dandeenyu iddoo isaaniiti. Isa sadaffaa immoo non artifactualidha. Nama miti kan hojjete garuu environmentii keessa kan jiran remain kan ta'an haftee durii kan hawaasa keessa jiranii jechuudha walumaa gala. Inni biraan arkeoloojiin of jalaa dameelee gurguddaa sadii qaba. Isaanis prehistorical archaeology fi historical archaeology. Inni sadaffaan ethno archaeology jedhamu. Isaan keessaa inni prehistoric archaeology inni jennu kuni before the writing system yookiin immoo utuu sirni barreeffamaa hin dhufin dura aadaa prehistory keessa jiru akkasumas immoo namoota prehistory keessa turan kan qoratu prehistory jedhama. Kunis immoo tilmaamaanii 2.5 million years ago up to 6,000 years ago gaappiin bara kana gidduu jiru prehistory jedhamee waamama. Bara sakamiin 2.5 miliyoona hanga 6,000 jechuudha. 2.5 miliyoon isheen jettu kuni yerootti artifactiin itti argamte waan ta'eef achirraa kaameeti kan nuyi lakkaa'utti fuunee jechuudha. Kanaafuu barri 2.5 miliyoona hanga 6,000 gidduu jiru bara prehistory jedhama. Prehistory jechuun immoo sirni barreeffamaa utuu hin jalqabin dura kan ture, seenaa utuu hin barreeffamin dura jiru, aadaa namoota utuu histiriin hin barreeffamin dura turanii jechuudha. Waa'ee isaanii kan qoratu prehistorical archaeology dha jechuudha. Karaa biraa immoo bara 2.5 miliyoona kana maal jennee waamna? Bara dhagaa ni waamuu dandeenya yookiin immoo bara itti namni dhagaatti fayyadamee wantoota adda addaatti hojjetachuu jalqabe. Yeroo sanarraa kaasnee lakkoobsi jalqabee tuulsonni argamanii achirraa kaaseetti kan nuyi lakkoobsa sana itti fufnee jechuudha. Achi booddee immoo ishee 6,000 sana 6,000 jechuun immoo bara itti namni yeroo jalqabaaf afaan fayyadamuu jalqabee jechuudha. Fakkeenyaaf bara Sumeeriyaalonni sirna barreeffamaatti jalqaban. Kana jechuun immoo sirna barreeffamaa kuunifoormi kan jedhamu bara amma bara isaaniitti jalqabaniitti kan jiru prehistorical archaeology jedhamee waamamaa jechuudha. Kanaafuu jigaappiin bara miliyoona 2.5 hanga 6,000tti jiru prehistorical archaeology jennee waamna jechuudha walumaa gala. Inni biraan immoo historical archaeology dha. Historical archaeology jechuun immoo sirni barreeffamaa inni kuunifoormi jennu sun erga jalqabame as kan jiru sirna barreeffamaatiin kan wal qabatu aadaa ta'uu danda'a, waa'ee hawaasaa, waa'ee dhala namaa kan barreeffamaa wajjin wal qabatu hundumaa kan qoratu historical archaeology jedhama jechuudha. Gabaabumatti sirna barreeffamaatii wajjin wal qabata jechuudha kun. Kana jechuun maal jechuudha? Erga barreeffamni jalqabee aadaa jiru, seenaa jiru, waa'ee akkamiin jiraata hawaasi sun kan jiru, afaan erga jalqabee wantoota hawaasa sana keessa jiru hundumaa kan qoratu historical archaeology jedhama. Inni sadaffaani ethno archaeology jedhama. Ethno archaeology kun immoo kan inni qoratu material culture of current society
yookiin immoo meeshaalee amma hawaasi keenya itti fayyadamaa jiran kana isa amma jiru kana isarratti hundaa'eetu hawaasiin warri dur turan immoo akkamiin akka isaan jiraataa turan understand godhu isa hubataa jechuudha. Fakkeenyaaf pottery production yookiin supheen amma nu itti fayyadamnu inni amma jiru kun kanarra dhaabate isa amma itti fayyadamaa jirru kanarra dhaabateetu hawaasi dur akkamiin akka jiraataa ture way of life isaanii akkamiin akka itti fayyadamaa turanii meeshaalee kanarra dhaabateetu kan warra paastii sana understand godha jechuudha. Kana jechuun maateeriyaalii amma jiru irratti hundaa'etu warra paastii ittiin understand hubataa jechuudha. Kanaaf ethnoo archaeology jechuun immoo maateeriyaalii tokko fudhannee amma wanta argamu kana isarra dhaabannee immoo waa'ee hawaasa darbee waa'ee hawaasa paastii dur jiraataa ture sana understand gochuun kuni ethnoo archaeology jedhamee waamama. Kana duwwaamin pottery production duwwaamiti maateeriyaalonni biraa jiraachuu danda'u. Isaan kanarratti hundoofneetu aadaa hawaasa dur ture sana understand goonaa jechuudha.